Addunyaa qormaataan guutamte keessa jiraachaa akkamitti qoramee kufeen furmaatan ta'u. Barataan tokko yeroo qormaata qoramuu filannoo lama akka qabu beektu dabruu yookiin kufuudha. Qoramanii qabxii gaarii fidanii darbuunii fi kufuunis ni jira. Yeroon qormaata tokko qoramtee kuftummoo kufaatiin kee qormaata itti aanuuf qophii gaarii akka gootuu fi murtee gaarii jireenya keetiif akka murteessituuf si kakaasuu qaba. Addunyaa qormaataan guutamte kana keessa jiraachaa akkamitti kufeen nama hin dhiphisu. Kufanii achitti hafuun immoo kufaatii caaluudha. Akkasuma barataan tokko qormaata qoramee qabxii seensa yuunivarsiitii yoo dhabe carraa biraan qabu jechuu miti. Kufaatiin kun immoo carraa biraatiif galtee ta'uu danda'a. Kana yoo jedhu ifaajee fi humna barataan tokko waggaa 12 baasu xiqqeessuu koo miti. Nama waggaa 12 ifaajee miti guyyaa tokkos kan ifaaje milkaa'uudhaaf. Madaalliin qormaata kanaa guutumaan guututti dandeettii ati uumamaan qabdu keessaa parsantii 5 qofaan kan madaalamte ta'uu danda'a. Parsantii 95 kanaaf immoo ganaa madaalamuuf teessa. Isaaf akka of qopheessituuf si gargaaruu danda'a. Kanaaf madaalliin parsantii 5 kun eenyummaa kee, dandeettii uumama kee, amala kee fi dandeettii sammuu kee guututti kan madaaluu miti. Ammarraa eegalii milkaa'uuf akkamitti akka hojjettu, maal akka hojjettu, eenyu wajjin akka hojjettuu fi karaa gabaabaan akkamitti akka milkaa'uun danda'amu hubadhu, qoradhu. Carraa dhufu kamuuf jalan dabarsi. Jabaadhu. Qabxii amma qabdu kanaan barnoota sitti fufuu dandeessa. Addunyaa dijitaalaa kana keessatti waan hedduu barachuun ni danda'ama. Manneen barnootaa naannoo kee jiran kan ga'umsa, dandeettii fi muuxannoo garaagaraa kennan ni jiru. Osoo carraa yuunivarsiitii argattee deemtee waggaa 5 keessatti hin arganne leenjii yeroo gabaabaan bakka guddaa gahuu dandeessa. Har'a qabxii seensa yuunivarsiitii hin arganne ta'a. Boru immoo qabxii amma fidde kanaan mana barnoota ogummaa adda addaa barsiisanitti makamtee waancaan eebbifamuu dandeessa. Boru guyyaa biraati. Obsaa fi abdii jireenyaa akkasumas karoora yeroo dheeraa qabaadhu. Carraa gaarii siif hawwa.